أي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه تامي قفا إن شاء الله ونبرنوتا كينيا تابا أصول الثلاثة كتاب دمي في سدفا أجج كتاب دمي سدفا واهي إسلمنا قودا إسلمنا قرآت الرّي أقسما واهي إسلمنا كان الرّدي حديث الرّا سو دبنو حديث جبريل دبتا دفني جبريل نبي محمد عليه الصلاة والسلام في قال أخبرني عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان إسلامنا الرنايم يكس أكس إيمان الرنايم أكس إحسان الرنايم أكس جري قافت قال نجري قهم فأخبرني عن الساعة ميك يا مار رمونا فديسي جدين قال نجري نبي محمد ما المسؤول قافت ما وانتاني عنها قياما كنرى ويا قيامان تاترى بأعلم الربيكا هنتاني من السائل قافتا الربيكا هنتاني واهي قياما كيستي ويا قيامان نابت ويا قيامان تاتو بيكو كيستي إني قافتا ماروس إني قافتا روس توكما أجدين لال كانوا في الرس أني سنبيكو جيجاتما أتي سنبيكو جيجو تمار مالف جناني قرآن كيستي ربين دوران برسيسي جركا Eegalee gaafa guyyaa qiyaamaan taatu nam tokko beekuu hin danda'u. Eebbaan barbaadillee beekuu hin danda'u jedhe. Qaala ni jedhe. فأخبرني عن أماراتها ملتوون يسير هنا فديسي أكستانان جدي قال نجد أنت لدى الأمة ربتها جدي النبي محمد أنت لدى الأمة قبرتين دهودا ربتها قفتا يسيدا دهودا جدي قبرتين قفتا يسيدا هودا جدي Gabrittiin gooftaa sii dahuudhaa kana akkami gooftaa isii dahuudha. Rasuullis alayhi salaatu wassalaam akkoo nama jedhe. Bakka kana gaafa sana saabaan isin gaafanne kana wanni jedhame wayii hin jiru. Wallahu a'lam. Laakiin ulamaan immoo akki jedhan mallattoo qiyaamaarraa gabrittiin gooftaa sii dahuudhaa inni jedhamu kuni akkaataa hedduutti dubbatan ulamaan. Akkaataa hedduu sana keessaa akkaataa lama yookaan sadi gurguddaa dubbatan. Sun maali? Gabrittiin gooftaa sii dahuu jechuun gabroonni heddummaatuudha jedhan. Gabroonni heddummaatuudha jedhan. Gabroonni heddummaatee namni tokko gabrittii tokko ala argate gabrittii isa halaali. Isa halaali. Isa halaali waan ta'eef wajji galuunis isa halaali. Gabrittii sanaa wajji walitti gaafa ida'ame ilmoon isiin deesse suni bilisa isiin gabrittiidha. Ilmoon isiin deesse suni bilisa gooftaa ta'a jechuudha gabrittii sana. Isa sanas jedhan. Ammas gabrittiin gooftaa sii dahuu jechuun ilmoon haadha abbaatti mataa jabaatuudha jedhan. Mallattoo qiyaamaarraa. Isa kanatu itti dhihaata. Taqriiban. Mallattoo qiyaamaarraa. Ilmaan haadha abbaatti mataa jabaatuun, haadha abbaa tumuun, haadha abbaan rabsuun, haadha abbaatti jallatuun mallattoo qiyaamaarraa. Kabaja haadhaa dhabuun, kabaja abbaa dhabuun, hayaa haadha abbaa ilmoon dhabuun mallattoo qiyaamaati isa kanaa jedhan. Wallahu a'lam. وأن ترى أمس ملتو قياما رأتي أرجودا الحفاة أمة دران ميل كل ياو العراة ورق آم كل ياو العالة هي سكنتهن أبو رعاء الشاء تيفتو تريتي دا كنتران guyyaa keessa immoo itti horanee mallattoo qiyaamaa qabeenyi heddummaatuudha ka'anee horan ummanni akkas turan sun ka'anee horanee yataxaawaluuna ol dhedheeratan yookaa wal dhaaddatan filbuniyaan jaarmaya manaa keessatti ol dhedheeratan kaan biillaa inni kaan immoo fooqii sadarkaa 2 3 4 deema gaa amma araboonni kun waggaa 50 dura amma akkam turan hadha immoo akkam ture ijaaramniinsi isaanii fakkeenyaaf fudhanne jechuun ummatummaan dur waan qabne durreettii tiifatu
har'a fooqii meeqa keessa seenuma keessatti warra duraa waggaa 20 30 dura reetti tiifataa ture karadha fooqii ijaaree ol dhedheerataa jiru hedduutu jiraa miti isa kana jechuu tiifattoota miila qullaa duraan baadiyyaa keessa deemu kana tarra magaalaatti galee fooqii ijaareetuma ol dhedheerata jechuu yookaan wasa xaawwaluunaan wal dhaadda'atan yookaan ol dhedheeratan jaarmaa manaa keessatti jechuudha mallattoo qiyaamaati akkas jechuun jaarmana manaa jechuun qiyaamaan dhiyaatu irraa qabeenyi heddummaatu jechuu bara qabeenyi heddummaatu qabeenyi heddummaatu qabeenyi heddummaatu mallattoo qiyaamaarraa kanaaf rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam mal faqra aksha alaykum jedhan hiyyimmaa isin irratti sodaadhu jedhan kana booda laakiin kan isin sodaadhu an tubsata alaykum ad-dunya fatanafasuu fiihaa duniyaan isin irratti bal'ifamtee isii keessatti wal dorgomtanii akka ummanna isin dura wal dorgomee isin halaakuudha akka isaan halaaktetti jedhan mallattoo qiyaamarraa qabeenyi heddummaatuun akkas qaala ni jedhe eenyu jechuu jiru mari summan xalaqa eegana akkas jedhee kana gaafateetuma deeme falabistunin ture maliyan guyyaa hanga ta'e wahii guyyaa hedduu wahiin ture jedheen akkas jedhee deeme maaliis hin jedhamne yeroo sanaaf malabistu akka achi baanee jechuu teessuma sanarraa adda baanee nin ture maliyan guyyaa hedduu maliyan kun guyyaa sadii jedhan ثم قال لي جنا نانجري رسولي يا عمر جدي أتدريني بيتا من السائل قافتان سؤين يوكتين بيتا جدين قلت ننجل الله ورسوله أعلم رب ما فرق ما ساتو بيك أنجدين قال نجد فإنه جبريل برني جبريلي أتاكم سن التلفة يعلمكم سن برسيسو في دينكم دين كيسن أكاتات قافتني برتنو isin barsiisuudhaaf akkaataa amantiitti bartanu akkaataa gaafattanii bartanu akkaataa qulqullummaa keessatti uffannaa keessatti qaama keessatti hunda keessattuu qulqullooftanii akkaataatti deemtanu akkaataatti gaafattanu akkaataatti waa barattanu isin barsiisuudhaaf dhufee barii jedhe هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين